Tole galatooma. Tole Diyaana. Waan haaraa maal qabattee dhufte? Kaleessa waan ani hin dubbannetu jira ture. Maal ilaalchise? Istiif obboleessa koo ilaalchise. Tole, si dhaggeeffachaa jira. Istiifiin mooraatti jechuun koo mana barnootatti gurbaan isa hordofuu akka jiru nan beeka. Kan isa hordofu jechuun mucaan moora keessatti waliin baratan jira. Innis immoo akka isa hordofaa ture nan beeka. Ati kan akkamitti beekuu dandeesse? Homaan sodaatiin amma bakka seeraa jirta. Odeeffannicha natti himi. Tole. Gurbicha kanan bare ana dursee waan tureefi. Akkamitti? Ana dursisee Istiifin akka waamu na godhe. Achi boodoo? Sana booda egaa maal takkuma min beeku. Anaan bilbilaan akka waamu na dirqisiise ergas booda waan hafe ofiisaa raawwate. Tole bakki isaa eessadha? Finfinnee keessa ta'uu isaa qofan beeka. Teessoon isaa eessaa akka ta'e hin beeku. Eessatti akkana fudhates hin beeku. Ani bilbilaan akkanaa sa'u godhee wanta hafe immoo ofiisaa raawwate. Gurbaa amma jettee kana ni beektaa? Hin beeku. Kana yaadachuu danda'u dhaabbii qaama isaa qofaadha. Mee natti himi. Diimaa fi xiqqoo gabaabaa. Odeeffannoo gaarii nuuf kennite. Baay'ee si galateeffanna. Obboleessi koo akka argamuuf ni gargaara jedheen abdii qaba. Sirriitti malee. Tole, wanti haaraan hoo jiraate na beeksistu miti? Eeyyeen, si beeksifna. Tole, galatoomaa. Tole, odeeffannoo keef galatooma.